deemtu osootuma himtu ga'uu dinnaamayii lakkii dhaabuun deemtu yoon garsiise malee je'eetumaan qayyii hayaa amma ga'ee hanganuma akkaan bareechuu gattaa'ee yaada kaan boorsaa kee keessa firraa kaa'ii atis galiin je'een ammanarraa ka'ii kabajaan gaariidha amala kookkanaa hin qabu aariidha hanga guyyaan ga'uu yaada malee taa'ii na eeggadhu jennaan eega guyyaa sanii arraan arge kunoo ispoonsara shaamee Khadijaa Alii ayyee taate jette na biraa utaaltee hoggaa ala bahuuf balbalarra geessu duuba mee yaa shaamee ammaas tokko fardi yaada reefuun tanaa sanbira naan keeysu naan hin jettu seetaa miira sodaa tokkoon akkaan lafan keenyes ni beeyti mitiiree sagaleen akkasii yeroo qalau jettee gurra kan koo geessu hadaraa naaf ji'iin naan jette barsiisaa keenya kanaanis mee jecha siif hin qabu rabbummaan umrii kee mee nuufaa dheereysu amma soo jennaaniin ustaazota keenyaan naaf jedhiini jette wallahi akka maleen haajaa jabduu qaba akka haajaa kan koo rabbi naaf dhaga'u du'aayii keessaniin takkana dhaqqaba alhamdulillah galmaan ga'e kunoo amaanaa namaa kun bakka isaaf malu san ga'uudha qaba ustaazota keenya isinitti gabaa hunduma keessanuu sababuma aadde Jamiilaa teenyaatiin isin haamil keessu barattoota keenya kan irraa laallateef isin tun fakkeenya gammachuu isiidhaa kanarraa wanninna fudhattan isin ijoolleen teenya nutis yoo jabaannee barnootaas barannee qaalii barsiisaatis tole jennee goone galmanuma geenyaa jedhaati hubadhaa bar hin beeytan malee hoggaa qaalii gootan isin nuuf qabeenya haa ta'u malee gaa akka keessa jirtan isinumaaf beekaan numa tattaafadhaa carraa argattaniin koottaa waa baradhaa rabbii waan jabaatees isinaa gargaaru silaas uumamaanuu namni tokkoo miti osuma gariinis tattaaffii irra jiru kun tasgabbiin taa'ee aliif kanan baru akka waan jarjaruuti ganda keessa fiigee waan jaares digee eega baraan markaza jijjiiru miskiin rabbiin haa qaceelchu jenneeti kadhannaaf isumaatu gaarii lakkii faatee sutta osuma akkanaa jabaa harka seentee bakka malee duutaa harkaanfadhu suuta tasgabbaa'uu baannaan simiidhaa jarjarri yeroon akkas je'ee isitti waywaaddu kana mala isii guutu beeku ana ajaa'iba hin gartanii jarri miskiina wallahi ol kaatee dhaabbatti eessaa gattee siree kan ijoollee jallise maammammiseen jarii mee wahiinsiif dhaama gurra kee as qabi yaa beeytuu intalaa arra eegaan dhufee sirrumattiin cimsee tottolchee si faarsee masaanuu kee aarsee jalaa aarsee jarjaru maamma biraa hin sodaadhu duyda kana duubaan maammadoo gowwaa faa isinirraa laalaa eebbifamtuu teenya eega arra geesse itti fufuu qabda ganaa gufuun feete karatti sin qabdu kan arraa jalqabaa kan hafeef jabaadhu itti ciniinnadhu siifaa lallaaffisu amriin biyya ambaa taatullee jajjabduu keessaa fi alattis kan rabbii qabatee wallaala baqate adawwiin takkalleen fiigdee hin dhaqqabdu tan biraa nagayaa halaalu maddeessi afaan tottolfattee akkas hin jallifne hiriyaan sakkabduun halkan gaarii bulaa gaggeessonni keenya dhumeera naan ja'an shaamee har'aan tanaaf yeroo nati qabdu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu Allahu akbar وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أكبر ما شاء الله جزاك الله خيرا بليس خينا ولا ليس شامع